Wanti na mudate kuni shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiru akka hin mudanneef barumsa guddaa akka isaaniif ta'u ana kan jedhu maqaan kiyyaa Seenaa kan jedhamtu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hundumaa keessan nagaadha. Ani nagaa kiyya obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii warroonni mana kanaaf aaraa taatan asumaan maamilanaa ta'uu hin dagatinaay. Warroonni dursa immoo maatiin haa taatanii jirtan laayikii godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii irra naaf kaa'aa. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'eetu irraa baratu. Inna viidiyoo kana kanan hojjedhu kan godhe micaa'oo tokko keessaa na dubbisee ture. Ishiinis akkuma keessanii kana koomentii jala bilbila koo fudhattee waarrattee dhuftee na dubbiste. Maqaa ishii Seenaa jedhamti. Seenaan akkuma kiyyaaf akka keessan hojjechuudhaaf biyya Arabaa kan dhufte bara 2000 akka Itoophiyaatti gara Beeruutiin dhufte. Gara Beeruutiin gaafa dhuftu hojii ishii hojjechuu mana gaarii argatte turte. Garuu doorsifama cimaa qabdi turte. Doorsifni ishiin qabdu abbaa manaa madaamii ishiitiin jechaadha. Waggaa 2 ishii xumurattee gaafa waggaa 3 ishii gara xumuraa gubbaarra geessu abbaa manaa madaamii ishiitii waan ishii mudate tokkotu jira. Obboleettii kana jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ijoolleen keenya baay'ee isaanii eda dhoofkachaatuma bulu. Egaa wanti kun kan isaan irra ga'e uma dhoofkatu hundi isaaniitu tokko tokkotu jira malee. Inna micayyoon tuni akka ishiin jettetti gaaf tokko ishiin egaa Beerut keessatti magaalaa siin jira, baadiyyaa siin jira. Mana iddoo lama qabu jechaadha. Baadiyyaa hin deemu, magaalaa hin deemu. Wanta nyaata minaamina baadiyyaatti hojjetatu, magaalaattis immoo hin taa'u jechaadha yeroo ho'aafa. Innaa guyyaa tokko haadha namichaatii fi anatu manatti hafee niitiin madaam ishii gara baadiyyaa deemte jechaadha akka jettetti. Innaa achi booda namichi kun dhala nama hin qabne, nama umurii isaallee ishiin illee da'uu hin dandeenyedha. Beerut keessatti namoota baay'ee hin beektu. Baay'ee isaanii harki caaluma seenaa maaliif akka ta'e hin beeku. Innaa achi booda edaa haadhumatu natti gadi lakkise jette. Micayyoon kutaa kophaa kan qabdudha. Kutaa ishii kophaa haa ta'u malee qulfii kan hin qabne. Innaa haadha ishii wajjin waa walitti nu dhiiftee deemteef anis waan kanatti isa shakkine. Garuu dursaa na shakka ture. Na wajjin haasa'uu barbaada. Nyaara koo dhofkachaa of lolaatuman guyyaa sana ga'e malee jette. Gaaf kaanitti ishiin deemtee jennaan inni koo ani koo rafee balballi koo qulfiin qabu waan ta'eef rafee halkan dhufe jette. Halkan yeroo inni dhufe na bira ani irriiba tokkicha rafnaan tokko hin dhaga'u jette micaa'oon tuni. Innaa yeroo na dadhabeera waan ta'eef hojiirra oolee ani rafee hoggaan halkan ga'uu balbala natti banee waan rateetu innaa afaan koo gadi qabee na ukkaamse. Nan iyya jaartettiin na dhageessi garuu na jalaa qabuu diddee jette. Gaaf kaanitti ani dubartiidha inni dhiira waan ta'eef achi booda afaan koo na ukkaamseettu afaan koo gadi qabee na ukkaamse waan fedhii sana irratti raawwate ofirra dhoorkuu hin dandeenye jetti micayyoon tun. Gaaf kaanitti niititti himachuudhaaf yoon himadhe ishiin na jeefti. Maalan godha jedhee murtoo biraa dhabee otoon sammuu kiyyaan baajjajuu otoon boo'u guyyaa lakkaa'e jetti. Imimmaan koo otoon dhangalaasoo otoon hojii hojjedhu waggaa 3ffaa koo fixuufan jira waan ta'eef gara biyyaa galuudhaaf karoora waanan qabuuf duraa itti fufeen hojjedha jedheen garuu kun immoo gidduudha waan galeef bakka sammuun koo na baajjajette. Naman itti dhufee too wajjiniin mari'adhu keessaa shamarree tokkotu jira. Guyyaa tokko ishii wajjiniin alatti nan baha ture jette. Gaaf kaanitti yeroo mana yaalaa dhaqu innaa waraba baankii irra dhaabatee edaanne natti hafe jette. Yeroo mana yaalaa dhaqu mucaadha naan jedhanii achi hiriyaa koo sanatti himadheen hiriyaan koo sanas cubbuudha ala balleessuuni ummaa kee haadha kee mariisisii kuni wanta fedhii keetiin hin taane waan ta'eef gaafa ishiin naan jettuun anis murteeffadhee tanan haadha kiyyaa dawwalee tanan ani yookaan lubbuu koon balleessa malee akkanatti rakkoon akkana narra ga'ee jira jedheen haadha kiyyatti hicciitii koo kana gadi fageessee itti madhe jette. Gaaf kaanitti haati koo nama rabbiin sodaattu anillee nama rabbiin sodaadhu fedhii kootiin miti waan ta'eef wantichi innaa achumaan haati kiyya jette Seenaan akka ishiin jettutti
yaa mucaa koo lubbuu keetii irratti murtoo tokko hin murteeffatin. Lubbuu ishii garaadhaa qabdu sanattis murtoo tokko hin murteessin, kootu gali naan jetteetta haati kiyya. Amma kanatti otumaan hojii hojjedhu ji'a 3 isaan bira guuteera waan ta'eef achi booda kootu gali rakkina jira haadha koon arga jedhiitoo iyyama fudhadhuutoo kootu gali naan jettee haati koo na hadarte. Wantoota tokko hiriyoonni koo sun dhugi naan jedhu dhugee garuu omtuu naaf fayyadne jette. Ofirraa baasuudhaafis immoo hiriyoonni koos na dhoowwan haati koos na dhoowwite achii booda tikeetta naa kutaa nan galan jedheni akka natti hafe namtichatti himeera bakka murtoo kiyya waan ta'eef inni hin gammade haatis hin gammadde jette haatisaa. Gaafa kana ani nan boo'a halkanii guyyaa inni hin gammade egaa dhala argatee ani isa bira taa'etoo isa abdaa itti fakkaate jette. Gaaf kaanitti ani biyya biraan deema naan jedhe inni gara Awurooppaan deema rakkoon qabu dhala koonatti guddifataa asuma Beerut keessattan mana sii kireessaa naan jedhee jette. Mana sii kireessaa rakkoon qabu dhala koonan guddifadha gaafa inni naan jedhuun haati kiyya immoo gali ilmoo koo gaafa ishiin naan jettu jecha haadha koo dhaga'ee tanan tikeetta naa kutaa galeen deebi'a jedheen akka nama galeetoo deebi'utti ka'ee isaan biraa adeeme jette. Gaafan galu haati koo kun haala gaarii fo'aadhaan na simatte gammachuu guddaadhaan na simatte haati ofii waan hundumaa ofiiti. Otoon haadha dhabee silaa lubbuu koos balleesseen lubbuu ishii garaatti baadhu tanas nan balleessa ture. Garuu haati koo haadha nama hubattu. Haati koo haadha waan anani jedhee dhageesseen hamaa fudhattu. Achi booda gaafan galuu gaafan ji'a jaaguutu marmara hana geessitee haati koo innaan lakkoolee garaadhaa qabdanaan jedhan doktoroonni jette. Kanan booda haati koo nama abbaa malee nu guddiste yaada ishiitiin baajjajjee waan biraa keessa hin galle maqaa koo na balleessite siin jenne haala kam keessatti waan kamiyyuu haa ta'u jettee jajjabina guddaa naaf taate na wajjiniin dhiphatte haati koo gaaf kaanitti ani ijoollee sana mucaa dhiiraa tokkoo fi dirba tokkoon argadhe. Gaafan da'u namtichi naa dawwala inni naa dawwala waan ta'eef itti suura isaaniitti ergee achii booda waan ijoollee kanaa barbaachisu hundumaa hin guutaa fi hin gargaara ture jette. Ji'a ji'aan birrii ergaaf gara Awurooppaa hojiidhaa deeme garuu ijoollee isaa kana dhufee arguuf hin danda'u. Ijoollee isaa kana yeroo hundanaaf dawwalaa waan barbaachisu hin guutaa fi amma kinoo ijoollee isaa gurguddattee jirti. Ijoollee isaa ijoolleen lakkootuun jajjabaatanii fi jiru. Amma mana barumsaa barachaa jiru. Anillee gara hojiidhaafan gara biyya Dubaay hin deeme malee naan jette mucattiin tun. Yaa haadha nama hubattu argitanii haadha akkasitti nama hubattu jechaadha. Mucaan kun ijoollee ishii suura isaaniiyyuu na argitee turte baay'ee babbareedduudha. Ijoolleen kaan isaanuma fakkaatti jaruma fakkaatti. Baga lubbuu ijoollee sanaa hin balleessin lubbuu ishiillee hin balleessini murtoo ishiitu nama marara lammaffaa haadha gaarii qabaachuu ishiiti jechaadha. Mucaan tun amma hojii ishii akka gaariitti hojjetachaa jirti Dubaayii keessatti amma achitti illee akka haala mijeessee fiitu ijoollee sanallee fudhattu taasisaa jira jetti naan jettee jirti jechaadha. Mana madaamitii amma xumurtee qaamaa minaamina hojjisiisee fiitu. Ijoollee ishii akka fudhattu akkasitti haala mijeessaa fi jira naan jettee jirti. Egaa akka gaarii jirti nama gaarii yoo ta'e yaa tokko fedhii isaaniitiin wanta akkanaa irra gaha tokko immoo fedhii isaanii malee irra ga'uu dhiisa. Akkasitti kinoo lubbuu ishiirree lubbuu ijoollee ishiillee oolfattee jirti mucayyoon tuni haadha gaarii qabdi. Lammaffaan immoo hiriyoota itti dhufturree hiriyoota gaarii qabdi. Namni tokko gaafa hiriyyaa gaarii qabaate hiriyyaan gaariin karaa gaarii namatti argisiisti. Hiriyyaa jallattuun immoo karaa jallattuu namatti argisiisti jecha. Hiriyyaan keessan hiriyyaa gaarii haa ta'u keessattuu lafa onaa keessatti. Hiriyaa gaariin suma gaariitti si gorsa beektu inni jallaan immoo suma jallaa sana jallaatti si oofa malee otoo mucaan tun hiriyaa gaarii qabaachuu baatte haadha gaarii qabaachuu baatte lubbuu daa'ima kanaas balleessite ofii firrii jala galte jechaadha. Akkasitti kunoo ijoollee
jajjabeeffattee jirti, haadha ishii bira jirti, ijoolleen ishiin immoo hojjetachaa jirti, abbaan illee gargaaraa jira. Akka gaarii akka jirtutti natti himte obboleettiin kun adaraa keessan siniin jettee jirti. Warroonni sagalee kee dhaggeeffatan akka of eeggatanii keessattuu waggaa isaan isin wajjin haasaa jalqaba yookaan sin doorsisuu eegalan isaan irraa of eeggadhaa. Mana keessan kutaa keessan yeroo yookaan madaamii keessan biraa inafina isaa wajjin ishii wajjin deemaa malee rakkoon na mudate kun akkasiin hin mudanne namni akka kootti mudate ani garuu du'a ooleera. Baay'een keessan du'a of oolchuu dhiisuu dandeessu, riyaa qabaachuu dhiisuu dandeessu, haati keessan sin hubachuu dhiisuu dandeessi waan jettu dubbatte obboleettiin kuni. Baay'ee waan nama gammachiisu jechaadha. Lubbuu ishee ooluuf ijoollee ishee oolutti baay'ee guddaan gammadee jechaadha. Hordoftoota kiyya waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf kaa'e akkanatti kinoo kana ture siniin jedha. Obboleettiin tiyya seenan akkanaaf himtetti dhalattuu Amboodha micaa'oon tuni. Innaa hedduutu akka galatoomaa laayik sheer godhaa maamila kootaa.